maaliif uffattee maaf miidhagdee miidiyaarra dhuftee maaf miidiyaarra dhuftee kofaltee taphattee miti isinii galee obboloota koo namoonni micayyoo kana karaarra qabuudhaaf harkatti dhooftan yookaan harka dhaafii jirtanii micayyoo kana ammallee hallayyaa buusaa jirtan lammaffaa rakkattee osoo isheen gara fuula keessanii dhuftee ija baddeenuu garagartan hin laaltan dhugaan isiniin jedha jechuudha maaliif kofalte maaf uffatte maaf taphatte jechaan jiru namni jechuudha kaleessa maal dabarsite har'a maaliif kaayyoo ishee kanarraa kufti maaliif namni kamiyyuu jechuudha hamma dandeettii isaatiin harka walitti fidee toniyyuu gargaaree micayyoon kun akka hiriyoota ishee barattee iddoo guddaa akka geessuuf namni hundumti isaayyuu jechuudha osoo sabaa waliin qoodin harka waliif fidee gargaaree micayyoo kana jechuudha akka isheen barattu yookaas immoo jireenya funduraa yookaan karaa itti agarsiisanii jiru maaf isarraa deebitii ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana geessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haara taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha tibba kana waa'ee micayyoo kanaa guutuu miidiyaatti irraa dubbata jechuun hin danda'ama. Isa keessais namoonni gosa lamaan kan dubbataa jiran gariin isheef dubbata gariin immoo balleessiteerti badii isheeti yookaan akka isheen badii kanarraa sirrattuudha kan namni harkaa wal fudhee tooniyyuu irraa dubbataa jiru jechuudha jechoota gara lamaanii kanarraa iyyuu waa tokko dubbachuu barbaada maaliif jennaani sirriidha micayyoon tuni umurii daa'imummaatiin yookaan umurii ishee waggaa 13tiin deessee jechuudha rakkina hin taane yookaan rakkina baay'ee ulfaataa keessa dabartee jirti haalli isheen amma itti jirtu immoo maaliif umurii waggaa 16 kanaan wanti isheen amma dalagaa jirtu sirriidha jechuu osoo hin taane maal isiniin jechuu barbaadeetanii yeroo kamiyyuu jechuudha namatu nama balleessaa isiniif galee kana isiniin jechuun jalqaba amma micayyoo suni gaafa wantoota akkasiisan keessa seentu yeroo sanatti si kufee si du'ee si cabe kan jedhuun baay'ee ture gaafa isheen rakkina sanatti galtu garuu irraa fiigee hundumtuu jechuudha warri rakkina keessan keessa ishee geessallee irraa baqate haa ta'u malee micayyoo suni fuula miidiyaatti taasiftee namoonni osoo sabaa waliin hin qoodin guutuu addunyaarra kan jiran hundi isaanii gargaaranii jiru micayyoo sana maaliif jennaan yeroo sanatti micayyoo suni rakkina dabarsite sana umurii daa'imummaatti sababa dabarsiteef ammallee sa'aatii irra jirtu yookaan sadarkaa irra jirtu kanatti inni kaleessa dabarsite suni parsantii 100% itti dhaga'amuu dhiisetii miti garuu bi'aansi umurii ishee osoo waggaa 20 olitti rakkoon sun ishee mudateera ta'e nama waggaa 20 taateet rakkoon sun ishee mudatee jira ta'eeti tasuma hin irraanfattu maaliif jennaan akkuma namoonni baay'een irraa kaasanii dubbatan kana micayyoon suni wantoota karaa dhiiratiin wal qabate yookaan wantoota deebi'ee laayifii akkasii sana keessatti namni hoo bukkee isheetti irraayyuu dubbate baqa shokokki eeggatti ni rifatti yookaas immoo isa kaleessan tunatti deebi'a jetteetu ammallee fuuldura ishee bareechuudhaaf yookaas immoo iyyuu umurii ishee har'aa kana ijoollummaa kanaan guddina yookaan sadarkaa guddaa tokkorra ga'uuf hawwite ture jechuudha maaliif ittiin dhaga'amu inni kaleessa dabarsite sun ammallee ittiin dhaga'amu maaliif umuriin ishee hin geenye sa'aatii sanatti gaafa rakkoon sun ishee mudatu waa tokko itti fakkaatu ammas maaliif namni tarawaarrabee rakkoo san keessaa hagam haa ta'ullee namni haga dandeettii isaatiin gargaaree rakkoo san keessaa baatee jirti. Rakkoo san keessaa baatee jirti hammas immoo iyyuu sa'aatii jirtu kanatti haala gaarii jirti waan ta'eef wanti tokko wanti itti dhaga'amu hin jiru. Guyyaan iddoo deebistuu hin qabne sa'aatii har'a laayifii har'aa kana maafan akkas godhe jettee parsantii 100% gaafni itti dhaga'amu kamii isa ammallee jechuudha. Namatu bukkee jira micayyoo kana. Dhugaan isiniin jedha fira isheetti dhiyaatee ishee gorsuu dhabde yookaan fira isheetti dhiyaatee tooniyyuu rakkoon kun kana jedhee akka dhala ofiitti akka obboleettii ofiitti itti siiqee faaratti gadi fageenyaan ishee gorsuu dhabde malee ammallee namatu akkana gochaa jira maaliif amma kan harkaa qabdu kana kan namni gargaaree kana harkaa fixutti harka dhaafi harka cabacabee fi sii kufee sii cabe kan jedhuun bukkee jira walumaa galatti jechuudha maaliif gaafa kam ishee dhagalaa walumaa galatti gaafa har'a sadarkaan har'a jirtu kunis namni yoo umurii isaa kanaan baratee iddoo tokko ga'ee gudunfaa tokko qabaatee boru maaliif hirkoo tokko hin qabaanne
maallaqni illee ni dhuma maallaqni har'a harkaa qabdu kun ni dhuma kan namni gargaare kun hin dhuma dhumuun dhiisu yoomiyyuu jechuudha kanaanuu jireenya sa'aatii kanaa jireenya akkanatti hundumti isaayyuu qaaleensi ta'ee waa hundi waddade kanatti mana kireeffattee kophaa ishee daa'ima wajjin kan jiraattu mitiiti biyyaansi mee ji'a ja'a yoo baay'ate waggaa tokko sana booda ammallee kuftee harka namaatitti ba'uun ishee waan hin oolle inni har'a isheedhaaf hin galle inni umurii waggaa 13 dabarsite sun isheedhaaf hin galle yoom galaaf kan kana booda boochullee osoo waa barbaaddellee goote kan deebisuu hin dandeenye rakkoo kana booda isheedha mudatuuf deemu irratti kan isheedha galu jechuudha kan kana booda ishee mudatu garuu osoo agamta akkayyuu rakkattee namni amma kana dura sirriidha namni hundumtuyyuu namni micayyoo sanaaf yeroo sanatti garaa hin rifanne yookaan hin gaddine hin jiru kana booda garuu namni dhakkaa ta'eetitti jabaata maaliif jennaan micayyoo kana har'a akkaatti gargaarsa argattee namni kamiyyuu jechuudha EBS irratti dhugaan isin jedha dhiyeessanii harkaafamaan gaafataa turan jechuudha lakkii wanti kun siif hin ta'u baradhu jedhaniiti sobaa turanii garuu isheen waa hojjechuun barbaada hojii dhuunfaa koo banachuun barbaada jettee isaaniif deebistee jechuudha isaanillee akkamittiin hojii hojjechuu dandeessa har'a umurii kee kanaan namni umurii kee kanarra jiru har'a barachuu qaba baratee tooniyyuu iddoo tokko ga'ee hojii tokko qabate borullee dhala kee kanaaf ta'uu dandeessa jennaan isheen manni barumsaallee naan taanee jettee jirti haa ta'u malee maaliif itti hin fakkaatu sa'aatii kana muluu guutu jirti waan ta'eef wanti hundumti isaayyuu hin galu maaliif ni jira ammallee sammuu daa'imummaa hin fixanne waan ta'eef gaafni inni galuuf kana booda waan ta'eef kan kana booda sanatti garuu namni waasii ta'uuf hin jiru dhugaan isin jedhan inni baay'een itti muufatee jira ittillee aaree jira akkas ta'ullee hin qabdu waan jedhu jechuudha haa ta'u taphachuu kolfuun waanuma jiru kaleessa gadditee jirta jireenya kee guutuu gaddi jechuu miti maaliif micayyoon kuni hakkuma namni harka isheedhaaf tarawarrabee ta'uun ishee gargaaree rakkoo san keessaa ishee baasee har'a sadarkaa kanaan ishee ga'ee namaan ishee qixxeesse sana namoota ishee gargaare sanallee boru hojii guddaa tokko irra geechee waan tokko jechuudha waan qabatamaa tokko gudunfaa tokko argattee isheenillee boru kan nama gargaaru ta'uu dandeessu qabdi ture namoonni illee akkasitti itti gammadanii nama kufillee gargaaruudhaaf namni isheerraa barumsa yookaas immoo isheen namoota baay'ee fakkeenya taate fakkeenya isheerraa fudhatassanii namoota baay'eellee gargaaran ture jechuudha garuu isheen carraa namoota akkasiititti carraa namoota akka ishee kanatti rakkatanii mangadii irratti kufanillee carraa isaanillee itti cufaa jirti jechuudha maaliif dhugaan isin jedha namoonni baay'een isheetti muufatee jira akka kootti akka ilaalcha kootti jechuudha jireenya ishii guutuu yaa gadditu gaddaa haa jiraattu miti garuu namni hagamta akkallee rakkateera waan ta'eef xiqqaatus rakkoo sana umurii ijoollummaatiin isoo ta'ee maal keessa akka dabarte har'a maatii ishee obboleen ishee eenyumtuyyuu duubaa fuuldura ishee akka hin jirre maaliif sa'aatii sanatti irraa baqatanii jiru ammallee kophaa isheeti kan isheen jireenya ishee imaluuf deemtu jechuudha. Kanaaf sa'aatii sanatti uummanni bal'aan kun ishee gargaaree sadarkaa kanaan ishee ga'ee jira. Uummata bal'aa kana ofitti muufachiisuu hin qabdu ture. Barattee barumsa ishee xumurtee dhala isheetiif illee ta'uu qabdi. Boruu iddoo guddaa tokko geessee isheen illee nama rakkate kan karaarraa kaasuu dandeessu, nama rakkate kan gargaaruu dandeessu ta'uu qabdi ture jechuudha. Har'a umurii kanaan amma homtuu isheetti fakkaatu wanti hundumtuu isheetti amma ifa hin ta'uu fi saatuma har'a irra jirtu kana laayifii amma of harkaa qabdu kana qofatu sirriitti fakkaata. Sirriidha wanti hundumtuu gaafa harkaa qabanii waan deebi'anii rakkatan yeroo quufan waan deebi'anii beela'an namatti hin fakkaatu. Isheen amma akka sana itti fakkaateeti. Garuu osoo namoonni firra ishee ta'an namoonni isheetti dhiyaatan itti siiqanii micayyoo kana gorsanii amma hundumtiyyuu jechuudha halagaa isaa ta'u micayyoo kana gizee tokko itti himne dhaga'uu diddee dhiistee jedhanii osoo hin taane hamma dhumaatitti micayyoo kana lolaniiniti dirqamaan illee jechuudha akka isheen jalqaba akkuma jalqabde sanatti jechuudha EBS'n akkuma jalqabsiisa sanatti osoo itti fuftee barumsa ishee illee xumurtee daa'imni tun illee lafuma iddoo mijatee fi kaamsanatti osoo akkasumatti itti fuftee baay'ee dasa nama jedha maaliif uummanni illee baay'ee itti gammada akka isheen iddoo guddaa geessu namoota baay'eetu eegaa jira waan ta'eef jechuudha. Har'a gaddeebitee yoo isheen akka kana taatu namoonni illee itti gaddanii jiru carraa namoota hedduullee cufaa jirti. Taphachuu kolfuu waan tokko nama hin daangessu barachaa barumsa ishee laayifii irra baatee miidiyaadhaan namoota wal qunnamuu namni ishee daangessu hin jiru. Garuu jireenya kophaa kana osoo jalqabuu baatte kophaa kiyyan hojii uummadhee
hojii koo cufeen dhaqee daa'ima koo fudhadhaa ganama geessin akkas wanti jedhu itti fakkaatu ishee amma seentee nagarree waan ta'eef jechuudha. Kanallee kan taate osoo maatii ishiitirra jirtu waan ta'eef jireenya kophaa guyyaa takka torbee takka ofii isheetti baatee galtee jiraattee hin beektu. Maaliif jireenya akkam akka ta'e maaliif jireenyi salphuma kanatti jireenya mana dhaabanii kophaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Sa'aatii kana namni nama waliin jiraachuu dadhabaa jira kan kophaa ofii jiraatu miti jechuudha. Kanaafiyyuu amma wanti hunduu isheetti sirriitti fakkaateeti hin galleef wanti hundumtuu turee galaaf garuu osoo namni amma kana itti yaali arrabsoo osoo hin taane itti siiqanii gorsuu amma danda'ama ta'etti jechuudha. Nama tokko gizeedhuma tokko tasaa kutanii duuba deebi'u osoo hin taane amma dhumaatitti mucayyoon kuni akka isheen dogoggora kanarraa deebitu osoo godhanii baay'ee dasna jedha anallee jechuudha. Innaa maal jechuu barbaade tananii namoonni baay'een keessan maal jechaa jirtanii miqqantaniiti itti naaftaniiti yaa taphattu maali gadditee jiraattu jechaa jirtanii haa gadditu jechuu miti. Maaliif namni ko ishee dhafi kan bo'atee jiru har'a warri akkana jettanii harka dhoftaniif kun osoo ishee lammaffaa rakkattee mucayyoon kun rakkattee jirti har'allee koottaa gargaaraa isiniin jedhanii namni akka fuula gargaartaniitu iyyuu ija baddeenuu hin laaltan dhugaan isiniin jedha. Warri amma yakka barbaadde haa taatu mirga isheeti jechaa jirtan jechuudha. Maaliif akkas jechuu hin qabdan osoo obboleettii keessan taate akkas hin jettanii maaliif mucayyoon kun har'a namni haa rakkattu deebitee tooni rakkina kalee sanatti haa deebitu jechaa hin jiramne rakkina kalee sana keessa dabarteetti boru nama iddoo guddaa tokko geessee ofirraa haftee namoota rakkate gargaaruu ta'uu qabdi. Of danda'uu qabdi. Har'a umurii kanaan ammallee deebiteetiin iyyuu rakkoo sanatti akka hin deebineedha namni kawwatu waatu malee maaliif kofaltee maaliif uffattee maaf bareeddee as baatee miti rakkoon qabu barataati kun barumsa isheen eenyudha onyumtuyyuu barataan namni kamiyyuu jechuudha silkii qabatee miidiyaa irra ba'ee nama kamiyyuu jechuudha walqunnamuu miidiyaa irra ba'ee tooniyyuu bakka jiranii gizee tokko namoonni gadda isaallee yookaan keessa isaatti kan itti dhaga'ame gizee tokko dibbirti miidiyaa irra ba'ee kolfee taphateeti kan cinqata sana ofirraa balleessu jechuudha. Kana sana gochuun wanti ishee daangessu hin jiru. Barumsa ishee barataatii jechuudha. Innaa obboloota kiyya namoonni amma harka rukuttanii fi akka saataatu isin itti naaftaniiti miqqantanii jettan kun ilaalcha akkasii sana osoo dhiistanii ilaalcha akka obbolummaatti akka obboleettii keessaniitti mucayyoo kana bakka buutanii iyyuu gorsuu osoo dandeessanii baay'ee dasna jedhaan akka kootiitti jechuudha. Yaa taphattu yaa kofaltuu namni ishee dhowwu hin jiru. Miidiyaadhaan namoota garaagaraatiin wal qunnamu namni ishee dhorku hin jiru. Garuu maaf jireenya akkasitti isheedhaaf namoonni rakkatanii rakkina akkam maaliif dhugaan isin jedha yeroo sanatti IBS'n wanta isheedhaaf ta'u yookaas mucayyoo kana akka nama kamiitu akka hiriyootatti ishee dhaabbattee akka isheen deemtu wanti isaan hin taasisin hin jiru. Kanaafiyyuu sansana namni maaliif addaan kutti maaliif jee wanta isheedhaaf karoorfame kana karoora ishee addaan kuttee tooniyyuu har'a iddoo kanatti of argitiidha malee namni jibba ishee qabaateeti miti akkas jettanii too mucayyoolee hin dogongorsiisinaadha. Amma danda'amaa ta'etti mucayyoon kun dogongora kanarraa akka deebitu gochuu qabdaniin isiniin jedha. Kuni akka ilaalcha kootiitti namoonni kamiyyuu akka ilaalcha sammuu isaatti dubbata waan ta'eef egaa obboloota koo isinittiin dheeressu. Kanaaf ilaalcha akkasii kanarraa osoo wal deebisanii osoo wal gorsanii malee harka waliif dhahanii namni sun amma kufee lafatti argarrutti yookaan namni sun kufee amma ija keenya duratti bahee ammallee nama kadhatutti nama sana karaarraa qabuu hin qabnu karaatti deebisuu qabnan isin jechuu jaaladha. Yoon dogoggorri kee bakka akkanatti jettanii koomentii jalatti yaada keessan naa kaa'uu ni dandeessanii. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha nagaan naaf tura. Yaada keessan naaf kaa'uu hin dagatina. Laayikii gochuu, sheer gochuu hin dagatina isin jedha turtii gaarii.